Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafune jirra jirtu isiniin jecha akka nagaa fayyatatan bakkuma jirtanitti abdii isinirraa qabna. Jirtu zamariin dhufee jira kach gochaa jirtu moo maanni isiniin jecha ara qofaa koo margitan dhufee jira innis waa isin gaafachuufin dhufe jechuudha. Saatii kanatti hedduu biizi taane hedduun keessan immoo privaati nu gaafachaa jirtu. Saniif iyyuu nu redichoon immoo ana caalmi biizi waan ta'e jiruuf saatii kanatti qofaa koo saatii xinnoo waan hin qabuuf saatii sanarraa immoo waan tokko dalagee isinii gadhiisu waan hin barbaaduuf Aidaa isin gaafachuun dhufe jechuudha. Yaada keessan maal akka isinii dalagee post godhuu waan gaggabaabaa ta'e jechuudha. Waan saatii gaggabaabaa ta'e yookiin wanta irraa hin baratamuun hin danda'ama jettanii beekaa hin jira mitiidha waan yaaddanii waan ilaaluu feetanii koomentii jalatti naa barreessaa. Maaliif zimuma jedhanii wayixixixi jedhanii waanuma argan gadhiisuurra yennaa koomunitii isaanii koomunitii keenya gaafannee namoota nu hordofan sooshaal keenya no hordofan kana namoota keenya gaafanne yennaa waan kana isinii saatiin qaburraa dalagee isinii gadhiisinaa wayya kan jedhamuufani dhufee isin gaafachuu dhufe. Kanaafiyyu koomentii jalatti meegaa naaf barreessa waan jiru waan ilaaluu feetanii wanti tokko hin jiramti yookiin waan shamarran irraas yennaa ta'e yookiin beekaa wanta nama fayyadu yookiin beekaa hin jiramti beekaa waan tokko naa barreessa. Ani achi keessaa dhufee maraxeetanii Aidaa sana keessaa yaadolii isin naa kennitan keessaa kan hedduu namaaf barumsa hin ta'a kan jedhamuun dhufee isiniif daqiiqaa 15 haa ta'u 10 haa ta'u isinii waraabee yeroo saatii argadhuraa poost isinii gochuun waan hin barbaaduuf kan akka koomentii jalatti naaf barreessaa. Koomentii keessan abdiidhaan isin eega isiniin jecha. Kan kanarraa nafee warroonni privaati nu gaafataa jirtan TikTok, Instagram hedduu ulfaadhaa galatoomaa. Nuyi kanumaaf banne biizima waan taameef banne malee nagaa keenya hedduu nagaa qabna. Isinillee akka nagaa fayyatatan abdii isinirraa qabna. Kanaafiyyuu gaa akkuma isin jedhee koomentii jalatti naa barreessaa. Sappoortii nu gochaa jirtaniif hedduu galatoomaa. Warroonni yeroo nuyi isinirraa bannu akkasitti dhuftanii cinqamtanii maal taatanii baddan nagumaa jettanii nu gaafattanii koomunitii akkasii qabaachuu keenyatti hedduu pirooyidii ta'anii jiraannaa hedduu beekaa nama gammachiisa. Wanti kun ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedhna. Kanumaaf isinirraa bannee Aidaa keessan naaf barreessaa. Isiniin eegaa yeroo saatii qabadhu immoo viidiyoo torbee keessaas lamas tokkos haa ta'u isinii post gochuun ammoo koraa ergin Aidaa keessa yaada keessan wanta isin arguu feetan wanta isin feetan ergin baree booda jechuudha. Akkasidhaa kanaaf jira jechuunis anis nagaa keenya hedduu ulfaadhaa warroonni nu gaafattan warroonni faana cinqamtan yeroo nuyi bannu akkasin isiniin jedhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, subscribe gochuun hin dagatinaa. Peace out.